Yakka kana qaamii raawwatee jiran keessa waraana Abiy Ahmedii, waraana Eertiraatii fi milishoota naannoo Amaaraa ta'uu akka danda'anii Komishiiniin Mirgoota Ilmaan Namaa kan mootummoota gamtoomanii Miisheel Baachlet dubbattee jirti. Muummichi ministeeraatii fi kaabineen isaa dhimma jechuun waraana naannoo Tigraayitii fi dippiloomaasii fi rakkoolee Itoophiyaa quunnamtee akka dippiloomaasii kana akkamiin furraa irrattu mariin guddaan waajjira muummicha ministeeraa keessatti gaggeeffamuutu dhagahame. Abiy Ahmedii marii kana gubbaa irrattu miira dallansuutii fi abdii kutachuu gurguddaattu akka gaggeeffamaa ture kan dubbatamaa jiru. Odeeffannoo kenna ka jalqabaatiin hidhamtoonni siyaasaa ka lagannaa nyaataa irra jiranii ammallee lagannaa nyaataa warra akka itti fufee dubbatamee jira. Lagannaa nyaataa guyyaa 36 kanaanii hidhamtoonni siyaasaa miidhamaa laafaa jiraachuun warralleen dhagahamee jira. Hidhannaa nyaataa kan sababii isaan itti fufanii fi gaafii warree gaafatee fi mootummaan Itoophiyaa deebii deebisuu fi fedhii waan hin qabnee fi akka ta'e kan dhagahamaa jiru. Hidhamtoonni siyaasaa kan mana hospitaalaa Laandmaark geeffaman lagannaa nyaataa akka dhiisan doktoroota isaaniitiin gorfaman illee lagannaa nyaataa didachuudhaanii gargaarsa bishaanii karaa hidda dhiigaatiin kennamu intravenous drip jedhamu yookaan ammoo kan maqaan isaa gulukoosii jedhamee biyya Itoophiyaa keessattuu beekamullee kennuu fi yaadii dhiyaatullee akka didee kan dubbatamaa jiru. Hidhamtoonni siyaasaa kunniin mormii isaanii haga gaafii warra deebituu itti fufan ta'uullee dubbatamee jira. Oromoon biyya keessatti fi biyya alaa dhimmi hidhamtoota siyaasaa kunniin yaaddeessaa ta'uu beekuudhaan lagannaa nyaataa akka inni hin dhaabbanne beekuudhaan hidhamtoota kanaaf sagalee ta'uu fi bilisummaa isaanii akka mirkaneeffatanii fi duula bilisiginaan Oromiyaa irratti bane akka dhaabbatu akka gargaaru maatiin hidhamtootaatii fi abukaatoon hidhamtoota dhaamsa dabarsaa jiranii. Oromoon biyya alaa jirtu ka hiriiraa fi karaa dippiloomaatiif sochii adda addaa godhaa jirtullee sochii warra akka itti fuftu ka gaafatame. Daawwattoota kan jaallatamoo fi kabajamoo mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti yakka waraana inni raawwate qaamii bilisa tahe qorachuu qaba jechuudhaan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gaafatee jira. Dhaabbanni yookaan ammoo komishiiniin mirgoota ilmaan namaa kan mootummoota gamtoomanii akka jedhetti naannoo Tigraay keessatti badiileen gurguddoon dhaqqabdee jirti. Yakki waraana raawwachuu hin oolle yakka waraana shakkamee badii waraana Itoophiyaatii fi Eertiraa naannoo kan keessattuu dhaqqabsee qorachuu fi mootummaan Itoophiyaa qorattoota mootummoota gamtoomaniitii fi bilisaatii fi walabaatii fi akka hayyama kennu hooggantuun mootummoota gamtoomanii Miisheel Baachlet gaafattee jirti. Miisheel Baachlet akka jettutti mootummaan Itoophiyaa wanti Tigraay keessatti odeeffamaa jiru gabaasii adda addaa kan dhufaa jiru keessattuu gabaasii duguuggaa sanyii fi yakka waraanatii ajjeechaa fi akkasumas gudeeddii dubartootaa fi qabeenyi mancaahu waraana Itoophiyaatii fi Eertiraatittuu waan kana godhamee jiramee shakkame kunini yakki gurguddaan naannoo kanatti dhalachuu fi akeekaa kan kennu kan jette yoo taatu rakkoo gosa kanaa kan dhalatte kana odoo hin adabamne darbuu hin qabdu warri waan kana godhe adabamuu qaba warri miidhaan gosa kanaa irratti dhaqqabe dhugaa fi haqa argachuu qaba jechuun isheelleen dhagahamee jira. Naannoo Tigraay keessatti seerii addunyaa akka malee cabaa seerii addunyaa cabuu qofa osoo hin taane yakki duguugga sanyiitii fi waraanallee naannoo kan keessatti dhalachuu danda'a jechuudhaan yakka namoota irratti raawwatame ka qaamni adda addaa gabaasaa jiru kanaa fi xiyyeeffannaa kennuudhaan hawaasii addunyaatti fi mootummoota gamtoomanii dhimma kana warra qoratu gara naannoo Tigraayitti geessuu akka barbaachisu kan dubbatamaa jiru. Yakka kana qaamii raawwatee jiran keessa waraana Abiy Ahmedii, waraana Eertiraatii fi milishoota naannoo Amaaraa ta'uu akka danda'anii komishiiniin mirgoota ilmaan namaa kan mootummoota gamtoomanii Miisheel Baachlet dubbattee jirti. Miisheel Baachlet yakki ammatti raawwatame duguuggaa sanyii yookaan ammoo yakka waraan keessattuu raawwatame gudeeddii dubartii ka daangaa hin qabne saamicha ajjeechaa fi ajjeechaa uummata Tigraay qofa osoo hin taane baqattoota Eertiraa ka Tigraay keessa jiran irralleettu dhaqqabee jechuudhaan ibsa ishii kennu maddi oduu Reuters gabaasee jira. Reuters kana walitti qabatee waajirri Miisheel Baachlet ajjeechaan Hacaaluu Hundeessaa eegii Oromiyaa keessattuu dhalateen duubattuu hokkaraa fi ajjeechaa fi balaa gurguddoo Oromiyaa keessattuu dhaqqabe mootummoonni gamtoomanii akka qoratu yookaan ammoo qaamni walabaatii fi bilisa ka addunyaa akka qoratu yaada mootummaa Itoophiyaaf illee dhiyeessitu mootummaan Itoophiyaa mataan isaayyuu qormaata walabaa fi bilisaa sadarkaa addunyaatti fi biyya keessa eeggate anattuu godha jechuudhaanii qormaata kana akka didatee ka gabaafame. Mootummaan Itoophiyaa hooggansa falmitoota Oromootii fi hayyoota adda addaa yeroo ammaan tana ajjeechaa Hacaaluutiin walitti qabatee mana hidhaattuu naqee isantuu waan kana godhe jedhee yoo maqaa balleessu taate warra ajjeechaa Hacaaluu wajjin walitti qabatee Hacaaluu ijjeessan jedhee yookaan ajjeessisan jedhee hidhee kan akka Laamroot Kamaaliitii fi nama biraa lama mootummaan Itoophiyaa mana murtii isa bilisaanii gadhiisu gaafachuun kenna ni yaadatama. Dubartoonni 136 olii gudeedamanii
deemanii jiranii Tigraahii keessatti kan maqaa warraatii fi teessoon warraa beekamu. Uummati 700 oli Tigraahii keessatti magaalaa Aksuumittuu ijjeefamee jira. Akka gabaasa AFP fi AP fi CNN'tiin ammoo Maariyaam Dangalaat magaalaa jedhamtu kan Maqaleerraa dhibba fagaattu keessatti namni 100 oli ijjeefamee jira. Yakki kun cuftuun akka qabatamaa tahe waan taateef mootummaan Itoophiyaa akka hawaasii addunyaa dhimma kan seenee qorate yakkamtoota hidhaa fi dhiyeessu godhuu qaba jechuudhaan koomishineerittiin mirgoota ilmaan namaa kan mootummoota gamtoomanii kaafattee jirti. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo mootummoota gamtoomanitti caffeen nageenya kan mootummoota gamtoomanii dhimma Itoophiyaa hardhaa wal mari'achuu akka deemu kan gabaafamee jiru. Caffeen nageenya hardhaa bitootessa 4 bara 2021 haala waraanaa kan naannoo Tigraahii keessatti geggeeffamaa jiru. Keessattuu haala gargaarsa namoomaa ittiin dhiyeessuu danda'amuu fi mootummaan Itoophiyaa gargaarsa namoomaa walitti qabatee daangaa dhaabbilee gargaarsa namoomaatii fi pirees addunyaa irrattu godhe kana akka banuu kan gaafatu jedhamee dubbatamaa jira. Mariin hardhaa caffee nageenya mootummoota gamtoomanitti geggeeffamu kun murteelee jajjaboo dabarsuullee akka deemu kan yaadamu. Marii kana duuba mootummaan Ameerikaa akka jiru ambaasaaddarri Ameerikaa kan mootummoota gamtoomanii torban kana dubbachuutu addeeffama jira. Kanaan alalleetti biyyoonni gamtaa Awurooppaa kan akka Faransaayii fi Jarman, Ayerlaand akkasumas sagaleedhaan kuffisu mirga kan qabdu Ingilizilleen duuba akka jirtu kan dhagamaa jiru. Dhimma gargaarsa namoomaatii fi akkasumas gargaarsa namoomaatii fi beelaa Tigraay keessattuu dhalate kana mootummaan Chaayinaatii fi Raashiyaalleen deeggaruu akka danda'anii kan dubbatamaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa Tigraay keessatti waraana bal'aa banee waraana Eertiraa achittuu akka bobba'an godhe miidhaa gurguddoo uummata nagayaa irrattuu dhaqqabsee jira. Gudeeddaan dubartoota akka malee babal'aadhaa beelaa akka meeshaa waraanattuu fayyadamaa himatii jedhamu bal'inaan mootummaa kanarrattuu dhiyaachaa akka jiru kan dhagamaa jiru. Mariin mootummaa Itoophiyaa ka caffee mootummoota gamtoomanii yookaan immoo caffee nageenya mootummoota gamtoomaniitu geggeeffamu kun marsaa lammaffaa fi akka ta'e kan dubbatamaa jiru. Marsaa jalqaba ji'a tokkoon dura yoo geggeeffame yoo ta'u yeroo sanitti mootummaan Itoophiyaa gargaarsa namoomaatii fi balbala akka banu caffeen nageenya mootummoota gamtoomanii kan gaafate. Murtiin ammaan tana caffee nageenya birattu deemaa jirtu kun kasunii caala akka cimaa ta'uu danda'u kan dubbatamee jiru. Keessattuu mootummaan Ameerikaa dhimma kana duuba taa'ee yeroo ammaan tana murtiin akka darbu godhuun isaa caffee nageenyattu rakkoon kun xiyyeeffannaa argatte murtiin cimaan akka darbu godhuu danda'u jechuudhaan dubbatamee jira. Ambaasaaddarri Ameerikaa kan mootummoota gamtoomanii viidiyoo kana dubbataniin dhimmi Tigraahiitii fi Yemenii xiyyeeffannaa mootummaa Ameerikaa kan duraanii jechuun isii dhagahamee jira. Ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Antoni Blinken haalli Tigraahii akka malee nama yaaddessaa gargaarsi namoomaa haala dure tokko malee nama barbaaduu fi dhaqqabuu qaba. Wal dhabiinsi achitti deemutti jiru furachuu qaba. Milishoonni Amaaraatii fi waraanii Eertiraa hatattamaanii Tigraahii keessaa bahuu qaba ibsi inni jedhe baase mootummaa Itoophiyaa dallansiisuu gabaasne turre. Mootummaan Itoophiyaa haa dallanu malee Antoni Blinken dhimma kanarratti Ameerikaan mootummoota gamtooman gamtaa Afrikaatii fi akkasumas dhaabbilee adda addaa kan mootummoota sadarkaa addunyaa jiranii kan mootummaalee fi miti mootummaa wajjin hojjechuu akka barbaaddu dubbachuu warra ibsine jira. Waraana naannoo Tigraay irrattu mootummoonni Ameerikaa yeroo adda addaa marii godhaniin Abiy Ahmed bira darbuudhaan warra biyya ollaa wajjin dubbatamuutu dhagama. Kun kufaatii dippiloomaasii guddaa mootummaan Abiy Ahmed keessa jiru agarsiisa jechuudhaan maddeen adda addaa xinxalaa kennaa jiraachuun isaa dhagamee jira. Dhimma Itoophiyaa haala naannoo Tigraahii irratti pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden odoo Abiy Ahmed jiru pirezidaantii keenya Uhuru Kenyataa wajjin wal mari'achuu odoo Abiy Ahmed fi ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa obbo Dammaqee Mokonnin jiru. Itti aantuun pirezidaantii Ameerikaa Kamala Harris pirezidaantii Demokiraatawaa Riippaabilikii Koongoo kan ta'anii Felix Tshisekedi wajjin wal mari'achuu gabaasuun kennanii argama. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya kan isin biraan gayaa jirru itti fufeetu jira. Pireesii addunyaatii fi dhaabbileen gargaarsa namoomaatii fi mootummaan addunyaa yeroo ammaan tana Itoophiyaa irratti waraana maqaa balleessii bananii jiranii biyya Itoophiyaa xiqqeessaa muummicha Itoophiyaa kan nagayaa Noobeelii nagayaa argatee xureessaa jiran jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa ibsa baasuu isaa gabaasne turre. Waajjirri muummicha ministeeraa yeroo ammaan tana pireesii addunyaatii fi mootummoonni addunyaa maqaa balleessuu fi Itoophiyaa xiqqeessuu irrattu hirmaatanii ibsa jedhu baasuun duratti waajjira muummicha ministeeraatti mariin dhimma kanarratti godhame odeeffannoon biraan bahee jira. Muummichi ministeeraatii fi kaabineen isaa dhimma jechuun waraana naannoo Tigraayitii fi dippiloomaasii fi rakkoolee Itoophiyaa quunnamtee akka dippiloomaasii kana akkamiin furraa irrattu mariin guddaan waajjira muummicha ministeeraa keessatti gaggeeffamuutu dhagahame. Abiy Ahmed marii kana gubbaa irrattu miira dallansuutii fi abdii kutachuu gurguddaattu akka gaggeeffamaa ture kan dubbatamaa jiru. Abiy Ahmed
Ahmedii waraana kanarrattu kaadiroota isaa gadaanoo kataaniitii fi kaabinoota bilisiginna kanaannoo adda addaallee na gargaaruu fi wama godhaa hin jirtanii maqaan biyyaatii fi maqaan kiyya yoo badu harkaa marattanii taa'aa jirtan jechuudhani loduun isaallee dhagahame jira. Waraanii Tigraahii gaafa itti seenamu namni hundinuyyuu haamileedhaan deeggarree juntaa balleessina jechuudhani mirqaan na duuba jirtanii ka'a jedheen warra Amaaraa yeroo ammaan tana addunyaan fuula nutti odeeffattee jennaan badii ka qabu balleessaa ka qabu Abiy Ahmed jechuudhani natti quba qabaa jirtanii kun inni nu hin baasu jechuun isaallee dhagahame jira. Jaalattanii jibbitanii rakkoon tokkin yoo dhalatte Abiy Ahmed qofa osoo hin taane hunduu keessanuu itti gaafatamoo ta'uu deemtanii warri addunyaa kunniin fedhiin isaanii Itoophiyaa balleessuu deemtanii Itoophiyaan ammoo fedhii warraati oli Itoophiyaan hin diigamtu dhaadannoo jedhu kaisallee akka dhageessise ka dubbataa jiru Abiy Ahmed karaa kanaanii biltsiginna Amaarattu akka malee dallanu akka hin oolle ka dubbatamaa jiru biltsiginnaan Amaaraa waraana kana Abiy Ahmed gaaf inni jalqabu duuba tahee dhiibaa ture yeroo ammaan tana waraana kana keessa galanii lafa Amaaraa deeffannee jirraa jiranii Abiy Ahmed jalaa goraa jiranii yoo badiilleen ka jiraatte taate badii kanaaf itti gaafataman akka Abiy Ahmed taate tokkotu dhiyeessaa jiranii Abiy Ahmed suniin walitti qabatee biltsiginna Amaaraa irraa fedhii akka hin qabne fedhii biltsiginna Amaaraa irra gammachuu akka hin qabne ka dubbatamaa jiru biltsiginnaan Oromiyaa sadarkaa addunyaatti tanan sadarkaa biyya keessattuu Abiy Ahmed fi dhaabbachuu bira dhaabbachuu gargaaruu irratti gumaacha waa takkallee hin kennine jechuudhani komachuun isaa dhagahame jira. Biltsiginnaan Oromiyaa kunin nama nyaatu nama wadhugu qofaanii guutame nama wayyaadu hin qabulle jedhee Abiy Ahmed walumaa galatti biltsiginnaa kanallee arrabsu dubbatee jira. Dippiloomaatonni Abiy Ahmed ka biyya alaa jiranilleen qorxii fi wuskii bira darbee waa takka waan bu'a qabu biyya Itoophiyaatti fi hin buusne mishiinota 52 olii fi dippiloomaatota 700 olii sadarkaa addunyaatti qabna ka tokkichi isaanii sun keessa ka maqaa Abiy Ahmediiti fi yookaan Itoophiyaa fi dhaabbatee injifannoo dippiloomaasii gonfachiise yookaan ammoo argate tokkolleen hin jiru jedhee dippiloomaatota isaa irraa aarii qabu dubbatee jira. Keessattuu dippiloomaatonni bakka ijoo jiranii dippiloomaatonni akka jechuun mootummaa Ameerikaa mootummoota gamtoomanii jiranii gamtaa Awurooppaa jiranii dippiloomaatonni akka Awustreeliyaa Ingiliza fi Faransaay Jarman jiranii Abiy Ahmed maqaa isaatii fi biyya isaatii fi waan inni godhaa jiru sadarkaa addunyaatti hin beeksifne piroojeektota ida'amuu ka mootummaan Itoophiyaa jalqabee badhaadhinni Itoophiyaa fiduu ka jalqabee ka biltsiginnaa paarkiilee inni ijaaraa jiru misooma inni godhaa jiru gargaarsa namoomaa Tigraahii kan inni dhiyeessaa jiru karaalee fi akkasumas caasaalee misoomaa ka Tigraahii keessattuu barbaadahee kan inni deebisaa jiruu fi elektirikii fi bishaanii fi telekominikeeshinii fi intarneetiin Tigraahii keessattuu deebisee takkallee xiyyeeffannaa kennamaa fi hin jiru wanni san irratti xiyyeeffachaa haasawaa jiranii waraan Itoophiyaa fi Eertiraatti nama ijjeesse jechuudhani obboleeyyanummaa fi michummaa yookaan ammoo hiriyyummaa guddaa yeroo ammaan tana Isaayyaas fi Abiy Ahmed jidduu jiru diiguu fi Abiy Ahmed fi Isaayyaas Afeworqii hariiroo warra hariiroo cimaa obbolummaa bira darbee hariiroo jechuun biyyoota lamaanii utubaa gaafa Afrikaa ta'uu danda'an kana warri jechuun biyya alaa ka hinaaffaa sun hin qabu cabsuu barbaada jechuun Abiyyiilleen dhagaamee jira. Yaada sirrattuu dhiyaate keessaa tokkini juntaanii karaa waraanatiin barbaadahee yeroo ammaan tana ka garii faffacanii ka garii ijjeefamanii warri ajjeefame boolla keessa taa'anii boolla waraabessaa keessa taa'anii guyyaa du'aa eegachaa jiranillee juntaan kun bakka jirutti dhidhiitachuudhaanii karaa dippiloomaasiitiin maqaa mootummaa Itoophiyaa ammallee balleessuu danda'a jechuu isa dhagaamee jira. Itoophiyaan karaa juntaatiin warra miidiyaa addunyaa kan isaan bitataniitii fi akkasumas karaa dippiloomaatota yaada dogongora jibbiinsi Itoophiyaa qabaniin badaa jirti maqaan isii jechuun dhagaamee jira. Daayaaspooraan biyya alaa jirulleen fedhii Itoophiyaa kan qabne jibbiinsa Itoophiyaatiin kan guutamee fi Itoophiyaan akka diigamtu warra barbaadu warra ofii isaaniitti jiru oowwa fi jiru michuu jiraatanii ka ammoo biyya Itoophiyaa nagaa dhowwuu diiguu barbaadan jechuudhaani daayaaspooraallee himataman jiranii walumaa galatti walgahii kanarratti naannoo Tigraahii keessatti wanni ta'aa jiru badii akka malee guddaati. Badiin kun inni deebii qindaawaa fi deebii jechuun qindaawaa fi deebii cimaa sektarii mootummaa adda addaa keessattuu ka hirmaatee ka barbaachisu daayaspooraa wajjin hojjechuu akka dabalatu ibsamee jira. Karaa kanaanii wanni hojjetame qubsa akka hin taane dubbatamee jira. Wanni Tigraahii naannoo Tigraahii qofa osoo hin taane gargaarsa mootummaan Itoophiyaa argatu ka dinagdee hunda dhabuu danda'a. Kun ammoo mootummaa Itoophiyaatii fi kufaatii guddaa ta'uu danda'a. Gargaarsa baankii addunyaa gargaarsa dhaabbata maallaqa addunyaa malee mootummaan Itoophiyaa kunin dinagdee karoora jijjiiruu fi qabuu fi badhaadhina fiduu bakkaan gaachuu hin danda'u jedhamee dubbatamee ture. Ergamsi adda addaa dippiloomaatota mootummaa Itoophiyaatii fi akka kenname ka dubbatame dhimma kan irratti mootummaa Abiy Ahmed ka waraana Tigraayitiin maqaan isaa bade kana xurii itti dibame yookaan ammoo dhoqqee itti dhoobame kana jala bahuu fi jedhamee dubbatamee jira. Haala gosa kana keessatti yeroo ammaan tana wanni adda addaa tahaa jira. Keessattuu naannoo Tigraayitiin walittuu qabatee gabaasii jechuun Maariyaam Dingilaati biyya jedhamu magaalaa jedhamtu Tigraahii keessatti mootummaan Itoophiyaa duguuggaa sanyii waan
waan fakkaatu raawwate jedhee kaasii inni dubbatee gabaasa jechuun Amnesty International Aksum Tsiyoon Maariyaamiitu tahee inni dhiyeesse fi akkasumas kanaan alatti warri hiriira bayanii Tigraay hedduun isaanii baatii darbe keessa mootummaa Itoophiyaatiin rashanaman jechuudhaani gabaasa jechuun koomishiniin mirgoota ilmaan namaa kan mootummoota gamtoomanii maddeen amanamoo jedhee waabeffatee baasee fi ajjeecha fi duguugaa ajjeecha fi gudeedda dubartoota bakka adda addaattuu qophaa'e kana mootummaan Itoophiyaa akka dhaareessuu qabu ajajii kennameefii jira. Kanaan walittu qabatee naannoon Amaaraa Tigraay keessatti yeroo ammaan tana duguugaa dhiifama ethnic cleansing jechuun sanyii Tigraay lafirraa baasaa jirti qulqulleessaa jirti walqaa'ee Tsagadee raayyaa lafa lamaan keessatti walqaa'ee Tsagadee Amaaraa qofa godhaa jirti uummata Tigraay buqqisaa jirti jechuudhaani mootummaan Ameerikaa riippoortii qopheessedee New York Times eegii barreessan duubatti dubbiin kunini warra Amaaraatii fi mootummaa Abiy Ahmed guddoo dallansiiste warri kullachuu ibsa baasu gabaasni turre mootummaan Abiy Ahmed odoo mootummaan kenna dippiloomaatota qabu gabaasa kanaafi akkam deebiin hin kennamne jedhamee gabaasa kanaafi ambaasaddarri Itoophiyaa kan Washington DC jiru obbo Fitsum Araggaa deebii akka deebisu godhame obbo Fitsum Araggaa deebii barreessee jira naannoo Tigraay lixaa waraanii yookaan ammoo milishoonni Amaaraa saba Amaaraa achirra buqqisaa balleessaa jira hortee isaanii ka jedhu kanaafi deebii inni barreesse gaazexaan New York Times ka dippiloomatiin Abiy Ahmed itti erge kullaalee dubbiin Fitsum Araggaa kunini deebii qabatama osoo hin taane propaganda jechuudhaani maxxansuu akka didate gulaalan New York Times propaganda kunini sadarkaa New York Times fi himma daalu New York Times propaganda mootummaa Itoophiyaa fi afaan tahuu hin barbaadu jechuudhaani maxxansuu didate New York Times maxxansuu didachuu kana Fitsum Araggaattu barreesse gaafii barruu Fitsum Araggaa kan New York Times maxxansuu dide kana miidiyaa hawaasummaa irrattu inni mataan isaa gadhiisee jira. Fitsum Araggaa dhiyoo kana hidhamtoota siyaasaa Jawaar Mohammed faami walittu dabalatee walittu qabatee odeeffannoon inni barreesse akka malee kijiba jechuudhaani duulli guddaan miidiyaa hawaasummaa irrattu gaggeeffamuun ni yaadatama. Jawaar Mohammed faati laganna nyaataa irra hin jirani warri laganna nyaataa irra jiru laganna nyaataa dhaabanii jiranii mootummaan Itoophiyaa yaalii barbaachisaa ta'e kenneefii jira. Xooraayilochiin yookaan hospitaalii mootummaa hospitaala Ameerikaa kan Washington DC jiru hospitaala jechuun warri akka jechuun pirezidaantii Ameerikaatti yaalamanii walittu akeeke hospitaala gosunittu yaaliin dhiyaatee fi didan jechuudhaani odeeffannoo kijiba propaganda mootummaa dhiyeessee jiru Fitsum Araggaa gaafa sunittu odeeffannoo inni dhiyeessee kijiba jechuudhaani hawaasi miidiyaa hawaasummaatii fi Oromoon bakka adda addattuu irrattu duulte turte abukaatonni hidhamtoota siyaasaa doktoroonni hidhamtoota siyaasaa odeeffannoo kijibaa dhiyeessaa jiranii Fitsum Araggaa miidiyaa hawaasummaa irratti waan inni barreesse xalayaan inni Ilhaan Umariitii fi deebii kennee falmii hedduu kaasee ture naannoo Tigraay ilaalchisee barruun inni New York Times fi ergee barruu kijibaati odeeffannoo dharaati yookaan ammoo propaganda jechuudhaani New York Times akka hin maxxanfamne dhowwuu isaati ka gabaafame. Kanaan walittu qabatee dippiloomaatonni mootummaa Itoophiyaa ka biyya keessatii fi biyya alaa yeroo ammaan tana Abiy Ahmediitii fi Itoophiyaa mootummaa isaa bira dhaabbachuu fi duula maqaballeessii ka jedhame ka pireesiin addunyaa irratti labse kana qolachuu fi carraaqaa akka jiranii ka dubbatamaa jiru dippiloomaatonni waan kana godhaa jiran keessaa tokkini ka Abiy Ahmed jibbuudhaan ofirraa gara biyya alabattuu deddeemsee ambaasaaddarri Suleeman Daddafoo faati akkasumas ambaasaadara Itoophiyaa ka gamtaa Awurooppaatti argamtuu fi ambaasaadara Biraanuu Tsaggahee ka ministeera abbaa alangaa irraa mootummaan Abiy Ahmed ari'ee jechuun jalqaba Awustreeliyaa achirraa Jibuutii ambaasaaddarummaan fidanii warri kun adda durummaanii akka argamanii ka dubbatamanii ambaasaaddarittiin Itoophiyaa ka gamtaa Awurooppaa komishiniin gamtaa Awurooppaa nama inni Itoophiyaatti argee riippoortii dhiyoona dhiyeesse yookaan riippoortii qabatee fide ministeera haajaalaa biyya Finlaandii Pekke Haavesto gabaasii inni dhiyeesse jibbeensaa Itoophiyaatti ni kaguutame gabaasa dharaa kijibaa jechuudhaani xalayaa gamtaa Awurooppaatii fi barreessuttu yaadatama yeroo ammaan tana mootummaan Abiy Ahmed kufaatii dippiloomaasii gosa kana keessa seenaa kennee jiru pireesii addunyaa walumaa galattu kijibaa fi dharaa mootummaa Abiy Ahmed beekee saaxilaa jira. Abiy Ahmed nama jalqaba Noobeelii nagayaa mo'ate kan yakka dhaddachi yakka addunyaatiif dhiyaachuu danda'u jechuudhaani gaazexeessonni addunyaa gaafilee adda addaa gaafachaa jiraachuun warrallee ni dhagaame jira.